سيدو كني جبوت قدو جران انجن الله كنت انا وانت كانوا راقب ربي قدان اركا ريدي إذا جبت لنا من لكن قالوا نمني بدي أما در هو جيت أجرو وأنا من منقبصة لا لا أنا ما أنتنا أنا ما نجرا بدل دبر أنا ما أنتنا والله سلاو البيور فيديو تكا أو تطلع أنا الدعاء أقول أكيد تكبر نما مرامي ونفرت يسي يوم برانسي نراقب بين أنجاريدي تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة دارتو تغنيا كم نقاف يا جري تسن جنة. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كودن سبب تفتحين يا جري تسن جنة. ليلو ريفاتي من الدربيته. تكو مسدرا. نمني وين مسجين وبرسه. واي ما مدرتة. نمني وين مسجين وبرسه مسجين سني مال جانو ترى. إسنو بكسر جتني بيها. إسنو نفو بنجرا. بنجي. ديرا مودلا. ديرا. إيجاسي ما دوله. كافته. إرادة وقان دوله. أنيو هذا جنان أكنا نمني محمد ومساقلين نجيرتيا. ولا. وجاسي تنيمو. ساقلين راورابي تنجراوا. أكان بودان لين خجمنين. ولا. يا بولي إيه سيرتان؟ أما بكر زيرو نبيدا. ini orang betul juga sih. Ini bukti yang ada lah. Ada ini timur itu betul ni. Aku mau madani. Gana mal ko dim lagi. Gana mal ko dan. Gana orang kira gana maraje pulau itu gana. Ini orang yang apa yang begini terus. Lakusan kata. Lakusan aku semua bersejarah. Akan juga kasi ham. Gana udu kulla garat di bahasa maraje. Nah, nuti mucamal tu kana gode na jete atu fala wallalte mal jete mi. Biar fe. Ada mata Abdullah panar dawalni malanjan. Turanu si ada siri ti si marache nanjan. Si to kanni si jibut godu jiran nanjan. Allah kan tane wanta kanu ragu rabbi gudan nar kayaredi. Isi jubti lana man lakin garu namni badi amma dur ho jete juru wana mana munqabsa la la. Duga ada sama. Ada mata. Amma ana mane jira fudad deber. أنا ما أنتنا والله سلاو البيور فيديو تكا أو تطلع أنا الدعاء أقول أكيد تكبر نما مرامي ونفرت يسي يوم برانسي نراقب بين أنجاريدي تمام. لا أما أتبع فني جرّاون داوي بكتلقى سنتي تلوفلا بكتلقى سا أشتي نياتا كاوجي نياتني أشمت تقوله مال قوله جرينيا إساتي في ليلو وجنجران أتمنى بوينيتي ini fayyara kon qabu inni amma beek Muhammad gideen hin jiren hojii ni haasaa beek. Ambar arkaati jedhan danda'u. Arkaati jedhan danda'u mana kana keessatti yoo nyaadhu dhugi jeen. Nyaata itti fannoo miti barsu matanaa argaa immoo fedhu bar inni immoo maal jedhu namichi amma reefu dodda godhamu akka jireenya isaa wajjin jiraata kana hin feene. La ta jireenya meeyoo inni maan fayyalaa tullaalaa yaaboo. Inni fayyaada buusaa kanaan nama raramalee waan biraatii miti laakiin immoo warri ollaan ittisi waan duraan gootee ifi jibdaa sii godhe yoo waan kana gowwaadha yaaree rabbii guddaan na harkanii tun. Amma rakkoon qabu amma tanaaf jecha hin boo'iniiti. Ni fayya inshaallah. Garuu beekta as duraan anillee dhuguma leelloo tun imcaama akkatti taphatti jee yaadee ture qalbitti. Osumaan si shakkuu huno dhugaan guba haati beekta yeroon qabattu amma huno reefu mucaan dawwale haala saniin nama biraa nama nuti fuula isaa argaan beekne namaatis hin beekne nama maammatis hin beekne maammati wal beekataati hin beeku. Santu waatti godhee inumaa nutti dhaate taa'u ganaan sun hunda waliin ga'a ganaan gartee huccuu irraa yaasee qullaa gaaratti baasaa jira. Bilaan sagalee irraa waraabuu dhageessee jira. Tayyib amma kuni jechuun nama kana ati nama kana wal quba qabdaamu amma wanni irraa si gaafatu namni kun namni mi fakkeenyaaf wal quba qabaachuu osoo hin ta'in namni ati beektu osoo wal beektanii wal loltanii adda baatanii fakkeenyatti irraanfatte nama duraan wal beektu yoo jiraate agartee
wadhaba keessa gartee shira kana sirratti yaate akka ati gartee jireenya hamaa keessa jiraatu si godhuudhaaf yaadu yoo jiraate yoo irraanfattu taate yaadatu nama Anna duraa wal ammoo beektu yoo ta'e. namni wajjin wal lole kaa amma duraas Yuusufumaa fi Abdallaa faanii wal dhabe malee namni dhiiraa kanii wal dhabeen hin jiru. Biyya kana keessatti namni waan takka takka irra wal dhaba malee biyya ramaa tana keessa namni waa wal dhabbii hedduuti las guddisuu hin jiru ni beektatillee. Laakiin ammoo namaa wal dhabee waa kanii yaadadhu hin jiru reen. Amma lakkoofsa kana bilbila herreega isaanii qabdaati. Mee fakkeenyaaf nama duraan wal dhabde tokko yeroo sanitti rimuuf illee godhuu baattu bilooga illee godhuu baattu lakkoofsa dhumte 45 kanana. Isa kana bilbila herreega yoo jiraate barbaaditi namuma si beekuutu gartee akkana si godha jii yookaan haalaas namuma Hin ta'e kanaa uree kun 45 hin qabu no. jira. Hin Osoo qabu. jiraate sila maqaadhaan arbaame. Silaa inni nu ol bare. Osoo jiraate akka barreessitu maqaan ol ba'ame hin qabdu. Garuu dhala isaa ta'u dhiirti. Garuu ani wanni shakke maali? Namatu si hordofaa jira. Yeroo dalagaa deemtee deebtus haa ta'u yeruma fedheeyu namatu si hordofaa jira. Dhugaa dubbachuuf. Yookaan maamma kana gartee namni biraa jaalatee akka isii san hin baramneef nama biraatiin gartee siin adda baasuudhaaf wanni hunda dalagan fakkaatan jechuudha. Sayoo wal jaalatan amma reedi waan biraa keessatti dinka. Laa shakkii kiyya malee kun yaada kiyya malee beeki. Yoo wal jaalatan yoo itti namni akka nama san jaalatu godha malee akka naaf inni adda baanu godhuu maaltu fidi. Yoo wal jaalatan akka inni nama san malee waan biraan agarre ni jira namni akkasillee waan akkasii fayyadamullee ni jira akka isan malee nama biraan garallee godhuu Yoo ni si jira. jaalates beeki isa maraachee ofii bare reefuu dubbadde ofii fuudhuu deemu leelloo jaarsarraa maraachee maal gochuudhaafi. Laa meeqa fuudha xiyyaa laaftu laali. Dhageeffadhu. Anu wayiin fin kophee teemte kan namni hundi uffatu. Baay'ee nama dhiba wallaahi. Tayyib meemma maal goonettee yaadde namicha kana fuula isaan beeknu. Antuma fuula isaan beeku sagalee isaan beeku. Barra manaa bakka isin jettan ni beeka. Isin hundaa hoogganaa waliin gaanu hin jiru. Nama nu beeku jechuudha. Egaa namaan nu hordofaa jira bara. Namaan nu hordofaa jira. Namaatu nu hordofaa jira. Anamma bare anti yaa rakkoon qabu beektaa kophaan jira rakkoon qabu. Islamiin kanaaf sodaadha. Mee bakka isatti godhu kana dhufee yoo na godhe mucaan kun guddifataadha. Wannummaan akkana godhuun maali? Jireenyumaa akkamii moo jireenyi biyya kanaa hobsi? Maal immoo? Isin kun yaa kana dhibe? Balummaan isin jala yaasutu maaliin jaabarallee? Ittiin beekaa. Obbo xiqqishoo mee baatumta kaafuura fudhatu nam? Ati amma tasgabbaanii inshaallah furmaatan ilaallaa eega inni nuu kana jeenutti hime nutu ofeeyna hin dhiphatin. Tanaaf jettee immoo nama kanan firra inumaa meelmoo san nuufas. Inumaa wanni feeti sana haa taatu dhufee haa nu galaafatu malee nam tokko maraachee tokko gartee yaada keessa galchuun nu mantaa. Yoo maraachee dhufee nu hundaa oolmaan haa galaafatu. Akkas turre jira maaliifi eega erga maraate namuu ree dalagaa argatee Yaanis sababni immaa sababan gaafatan maal si balleessee maan jinan. bara maama gaafadde bakka dalagaatti namni dhufee nyaata soo nyaatu ni jira jennaani. Nama hedduu naan ja'a nama hedduu natti haasa. Nama naan takkaa maqaa isaan dhageen nama naan takkaa maqaa hin dhageen. Mucaan gisee ati matti hin jirre fayya qaba. Gizuma ati achi dhufte laal gidaara kana buqqisuu deemu. Subhaanallah. Bakka miin godhameen. Tayyib meemma maal goona? Baraan sheekotillee itti haama jee hundi isaanii immoo yeroo hin qabnu mashkuula maal jaanii waa meeqaa isaanii afaan isaanii wallaalitiin firraa biraa deebi'e. Anumaa ol deebi'ee as taa'u jiru namichi amma siin juusan nutti barreeffama nu barreessee akka seegas dawwalleef.
Amma kana gaa mee maal godhu yaadde? Maal godhuuf yaadde? Yoo ta'es uummatuma sirrii namarraa qusan bira geessineeti irraa hin namalee akkam goonale beekuu hin dandeenyu isa kana. Yoo namti fuudhee deemee malee amma yoo ati Anni yoo na arke akka mukatti dirata. Ani tuunni yaadure yaa Rabbi ati nu gargaara. Mee Ramadaan as deemu kana maalumaan nu mudate hin daawwata. beeku boo Inshaallah ni fayyaati. Yaaddee nati. Tamaam. maaliin godhaare. Yaaddee niti. Ilmoo ta'e beekadhu. Ani isumaa mukatti diratu kana ta'e malee kan biraa na kee. Inshaallah duumaatii miti. Hedduun dibbatinaa si biraa jira qophiileessa fayyadetti. Hedduun dibbatina oke? Taate. Deemaa namaan tana.